Guyyoota dukkanaa keenya ifa arguuf yaaluu qabna. Pilaatoo. Sammuu mo'ataan ni hojjetama malee eenyufuu kennaa ta'e kennamee hin beeku. Sammuu akkasii haalotaa fi mudannoof kan hin bitamnedha. Kufaatiif kan hin jilbeeffanne jechuu malee kufee kan hin beekne jechuu miti. Guyyaa haalli fi mudannoon keenya mijataa hin taanetti baay'ee milkaa'uu akka dandeenyu yaaduu qabna. Guyyoota daandiin keenya mijataa hin taanetti baay'ee milkaa'uu akka dandeenyu yaaduu qabna. Guyyoota hiriyoonni keenya nu dhiisanii deemanitti hiriyoota amanamoo baay'ee horachuu akka dandeenyu yaaduu qabna. Guyyoota barnoota keenyatti kufaatiin baay'atu qabxii olaanaa galmeessuu akka dandeenyu yaaduu qabna. Kanaafuu faallaa jireenya keenyaa isa rakkoon itti baay'ate yaaduun jireenya bareedaa jiraachuu dandeenya. Guyyaa kufaatii keenya milkii yaaduun salphaa akka hin taane beekamaadha. Haa ta'u malee haala qabatamaa jiru irratti deddeebinee yaaduun haala qabatamaa sana jijjiiruu hin danda'u. Guyyoota yaadachuu ani hin barbaanne jiru. Garuu guyyoonni kun baay'ee kan nama barsiisanii fi kan nama guddisanidha. Kufaatii guddaa ani kufe barumsa guddaa na barsiiseera. Kanaafuu guyyoota kana yommuu yaadadhu haalli yeroo sana jireenya koo balleessuu danda'u ture. Garuu guyyoonni sanatti ifa guyyaa har'aa dukkana limixii keessa dhaabbadhee arguuf yaalan ture. Dukkana garmalee ta'uu isaa irraan kan ka'e yeroo baay'ee abdiin na jalaa balleessuu yaaleera. Haa ta'u malee mul'ata keenya kan murteessuun yaada keenya malee haala keenya miti. Moo'ichi maali? Moo'icha jechuun haala fi taatee jiruuf harka laachuu dhiisudha. Namoonni baay'een haalli fi taateen naannoo isaanii dursanii waa'ee isaa fuuldura akka isaan kufaatii haasa'an isaan taasiseera. Moo'ichi garuu haala amma keessa jiru irratti hundaa'uudhaan fuuldura akkamii akka qindeessinee fi milkaa'ina irratti xiyyeeffannutu murteessa. Namni kamiyyuu amma yaade qofa tarkaanfachuu danda'a. Yaadni keenya kufaatii ta'ee osoo jiruu milkaa'uu hin dandeenyu. Milkaa'inni yommuu jedhamu namoota mana ta'anii gamoo gurguddaa fi konkolaataa jabanaa akka qabaachuu danda'an haasa'an jechuu miti. Akkasumas callisee ta'ee hawwii duwwaa nama odeessu jechuu miti. Milkaa'inni namni yaadu karoora fi tarsiimoo baasee nama socho'uu fi hojiitti eeguuf nama qabsaa'udha. Namni akkasii kufaatiin itti yoo dhufellee hundumaa mo'achuu fi cabsee darbuuf qophii isaa darbee sammuun isaa yeroo hundumaa nan danda'a jedhee yaada. Moo'icha eessaa arganna? Moo'icha yommuu barbaannu alaa argachuu hin dandeenyu. Moo'ichi keessa keenyatti kan argamuu fi sammuu keenyaan kan hoogganamudha. Namoonni baay'een moo'icha isaaniif sababa ka'umsa jedhanii kan yaadan alatti ilaalu. Kanaafuu ani obboleessa gaariin qabu, ani immoo fira baay'een qaba, anis qarshii baay'een qaba jedhanii yaadu. Ani garuu nan jedha wantoonni kun barbaachisummaan isaanii osoo hin haaliin keessi keenya moo'ichaan hin ijaarramne taanaan wantoota kanneen hundumaa qabannee kufuu ni dandeenya. Garuu wantoota armaan olitti eeraman osoo hin qabaatiin namoonni milkaa'an jiru. Kanaafuu moo'ichi iddoo argama isaa sammuu fi keessa keenya ta'uun beekuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee haala wanti arginuu fi dhageenyu humna nu buusa. Namni waan gaarii fi qajeelaa duwwaa ta'ee haasa'uu arguun baay'ee rakkisaa yeroo ta'e irra geenyerra. Nama kamittuu hin eegtani haasa'uun yoo jalqabdan waa'ee kufaatii dadhabbii isinitti haasa'u. Kanaafuu isinis akkuma koo of eessa yoon deeme waan gaarii dhageenya jechuu dandeessu ta'a. Anis gaafii kana yeroo baay'ee ergan of gaafadhee booda har'a iddootti wanti gaarii fi qajeelaa ta'e qofaan dhagahamu bareera. Kanaafuu yeroo hundumaa madda kana wajjin walitti maxxaneen jiraadha. Waan gaarii kan dhageenyu yoo sanyii gaarii facaafne qofaadha. Sanyiin kunis keessa keenyatti facaafamuu qaba. Innis sagalee kufaa fi badaa hunduma irratti qajeelummaa fi
gaarummaan dagaagsuun mo'ata. Mo'ichi keessa keenya jiraatee oduu fi odeeffannoon qajeelaa hin taane hundumtuu nu jeequu hin danda'u. Egaa kana jedhuun isaan kana iddoon mo'ichaa fi birmadummaan yaada fi cimaan sammuu keenya irratti ijaarameetu mul'isa. Gulantaa mo'ichaa. Mo'ichi gulantaa gurguddoo sadii qaba. Isaanis mo'icha yeroo gabaabaa, mo'icha yeroo giddu galeessaa, mo'icha dhuma hin qabne. Mo'ichi yeroo yommuu dubbii bareedaa fi qajeelaa dhagee qofa dhugaa isaa ishee jedhee jettee jennee dinqisiifannee xiqqoo osoo hin turin sadarkaa isaa irra turerraa deebi'uu jechuudha. Gulantaa kana irratti yaaliin ta'ee jijjiirama jireenyaa fiduuf falmiin goonu tokko illee hin jiru. Mo'ichi giddugaleessaa immoo gaarii fi qajeelaa ta'ee dhageenya. Maal gochuu akka qabnus murteessinee shaakala keessa erga gallee bu'aa ba'iin nu qunnamu irratti kan duubatti deebi'uudha. Sadarkaa kana irratti namoonni baay'een bu'aa ba'ii isaan irra ga'e akka isaan karaa dogongoraa irra jiranitti hubatanii isaan taasisa. Yeroo jalqabaanitti waa'ee daandii fuula isaanii jiru akkatti yaadanii fi dhugaan jiru wal simachuu dhabuurraan kan ka'e baay'ee gaddaa fi abdii kutannoon isaanii marsee jiraatu. Gaafii baay'ee keessa isaanii dhiphinaa fi ija godhachuu akka hin dandeenye isaanitti mul'iseera. Yeroo yaadan namni akka kootti bu'aa ba'ii keessa darbe tokko iyyuu hin jiru jedhu. Wanti isaan irra ga'e yeroo jalqabaaf lafa kana irratti waan uumame isaanitti fakkaata. Keessi isaanii ciminaa fi dandeettii qabu hundumaa fayyadamuu caala harka kennuutti amana. Kanaafuu maaliif sobee akka waan hin uumamneetti fakkeessa jedhu. Nama argan hundumatti rakkinaa fi kufaatii haasa'uu filatu. Akka waan namni furmaata isaaniif kennuutti waan isaan qunname hundumaa jalqaba hanga dhumaatti haasa'u. Waan hundumaa caala daandii kufaatii nama barsiisuu jalqabu. Namni hundumtuu kufaatii malee fiixaan ba'a jedhanii yaaduu dhabu. Kanaafis akkuma gochuun barbaade yoo jettanii haasofsiistan gaarii yaaddee garuu waan dandeessu natti hin fakkaatu jedhu. Kanaafuu haamilee fi dandeettii isaanii isa duraan caala kufaa fi badaa ta'e argattu. Mo'icha dhuma hin qabne garuu haalotaa fi taateewwan naannoo jiran hundumaa gaararraa ta'uu isaa hubattee kan socho'udha. Sadarkaa kana irratti namni ga'ee nama muraasa qofaadha. Keessa isaa addunyaa haaraatu jira. Addunyaan kun immoo mo'ichaan waan jalqabuuf kufaatiin yeroo kamiyyuu isa dhaabuu hin danda'u. Kufaatiin addunyaa kana irra jiru mo'uuf sammuu mo'ataa fi addunyaa haaraa keessa isa jiru akka inni jilbeeffanne isa taasisa. Addunyaa kana irratti namni jireenya qoosaa argate akka hin jirre sirriitti hubata. Namni kamiyyuu yeroo uumamerraa kaasee gadaamessa haadha isaa keessatti mo'ichaa fi dorgommii guddaan dhalata. Kunis namni lafa irratti waan haaraa osoo hin taane akka waan mo'achuu danda'u marfamee jirutti hubatee nama jiraatudha. Namni kun galma isaa qofa ilaalee nama jiraatudha. Yoomiyyuu duubatti kufuu fi addaan kutuu hin yaadu. Rakkoon isa mudate hundumaaf furmaata fi karaa haaraa ilaaluu danda'a. Namni kun wanti kamiyyuu na dhaabuu hin danda'u jedhee amana. Barri isaa hundumtuu abdii fi furmaatan guutuudha. Kanaafis yeroo wanti hamaa fi badaa isa mudatu mo'ichaa fi guddina gara biraa fidee akka dhufu amana. Kitaaba ogummaa jireenyaa jedhu kan Yibaltaal Argaachuutiin barraa'e keessaa kan fudhatamedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Subscribe, like, share godhaa. Viidiyoowwan biraa isinii qabadhee tinnuuf yeroo gaariin isiniif hawwa.